rabbi damtichi kun dhuguma gudeedee taanaan daa'ima waggaa afurii ila kan ittiin gudeede san irraa muranii harkatti laachuudhaaf dhugaa daa'ima waggaa afurii jechuun bar daa'ima hammatanii bulanii bar daa'ima harmoosisanii bar ijoo akka qosatti ilaalin haasin Oromoo ta'uu baatee irraa kutuudha kan ittiin gudeede san maali cubbuun amma kanaa inni ilmoon qabu laata aboo waan kun bar waan akkaan nama gaddisiisudha kan raakuta reessa fidan Bona. Iya. Karraku tasan shanta ke sakani ganni dah. Ganni ko bakka Wangal letti fakkaata. Mucaan hoggaa kudhaniyyuu durbii hoggaa kudhaniyyuu haga torbee tokkoof wallaaluu dandeessi yoo wanna akkasii irratti raawwate mucaan hoggaa afurii immoo wanna akkasii qaama saalaa irratti raawwannaan duufaa dandeessi. Malee haala ijaan hin argeen ija rabbinaan hin argeen malee waa jettee weetii miti. Dhimmicha eenyuun dura silaanatu dhagaa hayyuutu lamtu kun dhageen nama lama achitti silaa sadaffaan dhagaa ture natu gurran kennu beektaa nama na qunnamsiisii jedhamee namni natti dhufeennaan ol qunnamsiisee dhuman jalumee dhaabataaraan dhimma kanan seene dubbiin dubbii nama amansiisuutti jabaatudha. Ammas immoo daa'ima waggaa afurii gudeedamnaani gudeeddaa daa'ima waggaa afurii irratti raawwatu lubbuu mucaatiif khaxara hin ajjeesa darajaa du'aatti geessa nama tokko tokko waan galleetti fakkaata. Mucaan waggaa kudhaniyyuu durbii waggaa kudhaniyyuu haga torbee tokkoof wallaaluu dandeessi yoo wanna akkasii irratti raawwate mucaan waggaa afurii immoo wanna akkasii qaama saalaa irratti raawwannaan duufaa dandeessi. Wannichi asirratti dubbachuu nama saalfachiisa beektaa akkaataan isaa. Tala dubartii bakka dubartii tokko hammatamnaanis si galee dubartii tokko qabamtee humnaan dhungatamnaanis hin gudeedamteetti lakkaa'ama. Humnaan taanaan jechuudha. Humnaan waan fedhii kanatti geessu keessa garuu intalli haalli raawwannaa kun irratti raawwatame haala yaani akka nama guddaatti osoo hin taane akka nama guddaatti dubara waggaa 18 waggaa 17 irratti raawwatame osoo hin taane yaani qaama saalaa maal amma waa'ee daa'ima xiqqoo kanarraa dubbachuu hin taa'amma bareedu beektaa dubbachuu boona nama saalfachiisa beektaa. Wallaahi laazim saalfanni abboo amma saalfanni dhumanne nama. Nama barakaatu. Abbaan hojjete saalfatu malee waarii musammaa maal saalfatare. La mubeki ani wayu finje yeroo takka hawaasa keenya kanatu abbaan hojjete bayaan garuu akka jedhame mucaatti paantiin ba'eera bakka wanni ta'u yaani Bona yeroo takka naa kenname waan nu ta'e almuhim akkasitti ifa baasanii dubbachuun immoo hin bareedu. Erga dubaran jedhamtu kun dubartiin mayyuu jedhamtu kun maali bool kun durbas hin jedhamtu dubartiin hin jedhamtu kun sabiyyiidha akkas hin jedhamu gaala waa hunda dubbachuu afaan waan nama qabu jira isinii gala jedhee yaada abbaa galuu fi yaani akkuma nama guddaatti itti fayyadamee maal jedhee akkamitti nama waggaa nama dhiisaatii namni waggaa kudhaniitu daa'ima waggaa afuritti waan akkasii raawwannaan daa'imni sun duumala maaliif waan akkasii wanta akkasitti uumamne. Isinii abooyan ijoollee warri boottan isinii miti ka gudeedameen boo'ina aboocha jala kanatti hin ergina maalummanni akkana walumaa galatti inshallah yoo rabbi jedhee. Bonaan kofaltaa kun boo miti seeyyisiisa maal taate abbayyaa abbe daa'ima waggaa afurii jechuun daa'ima bar harma hootu maal taate bar seenii asliiti gadi bar daa'imta waggaa afurii. Gini irramu rasin taksifna warri mutana warri kaimoda ajanda nama amfidu wanni asli fi mubarak jaani isin dugana sini mudaf duf bareda wanni isaan lameen dubbatan ajandaan inja jarri kuni silkiidhaan takkaammoo waan fi irra geehe malee warri kaayiroo ajanda namaa fideettanii gonkumoo antan jayinaadha maaliif jennaan dhugaa jirtu malee warra kaayiroo kajaru yoo jiraate warra kaayiroo irraa wanti inni qabu hin jiru ulamaa jira as keessa sheeka jira qeesii jira namoota hedduu bebbeekamoo biyyarraa ba'anii barnoota tu qabanu otoo biyya bulchuu humnatti qabanu namoota jajjaba jira jara keenya dogoggortanii warra kaayiroon jedhina dhiqqoo.
Sini kale warra kairoo jechuun Mu be hin salama. geenye kairoo keessaa gosa maraataa jira fayyaa jira hawwantu jira warra kairoo hin jedhamu amma Saawudii keessaa yoo abade warra Saawudii jedhu boona yoo aballeesse warra Saawudii jedhu walumaa galatti wannan sinin jechuu barbaadu abdii irraan falmin yoo diqqoo ittiin beekamuudhaaf falmaa jiraatte kottu amma qaamaan viidiyoo walchiisee agarsiisa na bira jirta ol baatee miidiyaa irratti kijiba minaamin hin jedhin sittan imaamas yoo dubbii kanatti of naquu barbaadde malee jechuudha siireesaan ifaan ifan haasaa malee ka yeroo jiraatte samaayii jiraatte I don't care an dhugaan dubbadha miidiyaa irra wanti si baasin jiru ana kijibsiisuudhaaf kottu qaamaan mana kobeetta kottu na bira taa'e sana booddee anasi waliin haasofne bakka haasofnu taasofne ol bahiiti akkasii jedhi dubbadhu namni akkamitti biyya tokko keessa taa'ee ajandaa wal galchuu barbaada boo maal taate boleessu anatti sittee akkasumaan yoo ta'e fammasta anaani miti kan siinan jedhan abdi anaani miti kanatti fammastu ana kijibsiistee miti dhageesse garuu dubbitti ani immoo waan micciiraa turatti fakkaata abdi waan micciiraa beekaa waan micciiraa turatti fakkaatan immoo qoba qabda beekaa micciiraartaa fudhataara maa mi'uutiirartaa abdi mi'uutiirartaa waan tokko wanta ani soba na jedhamu hin dubbanne afaan kootiis hin baanne soba jedheen dubbanne bara abdiin abdi Ganni muutu godhadhume ganni. Mee ganni muutu godhadhume. ijoolleetu yoo bona sheenatti godhanii abdiin inni si lama kee galee dubbataa ture soba jedhaa jira mana boolaatti jedhaa mana boolaatti boo'ee wallahi boonaan akkamitti ta'ee waan garaa garaa maal akkamitti yaad nama ijoollee soba jedhamu maaliif jedhu injinar waay injinar nama guddatan jiraayyuu injinar wallaahi aan si seene injinar kairoo jirta miti ati maa hin deemte moo Ameerikaa okay injinar gurra sin bunnee wanni kun gurra sin bunnee gurra na bu'ee barse gurra na bu'ee jira baaba abshir Onola argitee abdi dirqama abdii dhaga'u Injinariin awwaala gaafadhee ture dubbiin dhugaadha jechaa ture bar injinar dubbiin sobaa miti dhugaadha jecheeti barra gaafaa ture injinar. yoo dhuga ilaa dhaggeeffadha ilaa amma toya walumaa galatti wannan sinii abdiin saahiba kiyya dhaggeeffadha saahiba kiyya boonaa saahiba kiyya injinar saahiba kiyya yaani yoo namni karaarra dabes warra karaarratti na deebisu wanni kun wallahi wa billahi sirin jedhe wallahi beela qabuna keessatti balleesse mana kimi ooleen boona dhiiga asii kenne si agartuu nan daawwata baate asii kennee galee isaa giseen hojii naqe beelaan jira nyaanne erga saati erga erbaata nyaadhe nyaanne nyaatinaan jedhan doktoroon na dhukkuba dhiiga asii fuudhanii saatiidhaan garaagarummaa saatii lama lamaatiin amma deebii nyaannan jedhan beeleen jira mana hojjechifadhe kee innuma waan kana ergixanyaa ta'u nani intinaa ta'e nana doode nama adoocha ani warri biyya biraa taa'ee soba jedhu dhugaasaatiin jedhaan intinaan jedhuufi hin falmu wajjiniin maaliif hin fakkaatu an keenya anattu hin fakkaatu qoqoosii bakka haala jiruu fi akkaataan keessa jiru akkaataa